Jesus. Hallelujah. Amen. Dapat aku katakan yang bisa. Amen. Amen. Bina masih buka je. Prajit uratin na. Hakasa kami. Hakashi kami. Right. Kita kisah jadi tusan hari. Pada anggut di sini jadi. Rakin ini. Biar apa yang tawan deh. Jom nabang kiri. Ikhir najaji. إشير رجاجني قفت على النبي قفت واجسي قفت تجاجني إسحاق جرادو إسحاق قد جدي إسحاق بولي Maka Gusti Yesus Kristus nama Nazareti ucapkan hike. Aikam tu maka Gusti Yesus ya. Aikam tu ikan. Ikan maka Yesus ya. Amen. Tesis ya. Abi tesis. Yesus Kristus sen dibdishekun jabat pada kau. Idot tadebu. Idot tadebu. Idot tadebu. Maka Yesusin. Yesus Kristus. Nagasi patau. Nagasi patau. Nagago daw si patau. Desh akala besu ke? Besu. Akala besu. Besu. Amore. Hallelujah. Eshu. Tungkas. Up. Aku asyik kami dabacis. Maka Gusti Yesusin milikun nabacu ajar kamu. Nabacu ajar kamu. Hai kamu. Hey Jesus.
Oi, waggaa meeqa dhaabattee hin beektu? Jettee dhaabbattee hin beektu. Yeroo akkasii dhaabattee hin beektu? Jettee gaafa dhalatteeti. Erga gaafa dhalatteeti. Dabala Yesuus isa jiraataadha. Nagaa guutuu na ta'uufi. Ammaa kaatee maqaa Yesuutiin morgaa mucaa kanaa jabeesseera. Hiikeera. 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 Inni ishee mudhiisee hundumtuu jabaachuu jalqabeera. Gooftaa Yesuusiin jabaachuu jalqabeera. Haleluuyaa. Hospitaala deddeemsaa ture. Dhibeen ishee maal ture? Namarraa kuftee ture, fincaan fincooftu ture. Namarraa kuftee? Fincaan fincooftu. Innaa tuubboon galeefi ture miti? Ganama immoo sa'aatii 11tti geessee tana jetti finceessisaa. Guyyaa sassadiif tursiisu immoo waraananii ture. Fincaan guyyaa sadiif akka isheen qabattu marfee waraana. Isa gubuusa isheen ajeektu. Harma sinootu waggaa sadii kanan gidduutti acha oksijiniidhaan turte. Amma hospitaala turte jechaadha. Harma sinoo naannoo sinoo. Amma waggaa sadii. Achiin operaasyoonii haa taatu ammanatti deddeebisinaan jedhan. Jennaan inni achumaan na dhukkubennaan dhukkubsataan dhukkubsachiisuu hin danda'u waan ta'eef dhaggadiitti deddeebisinaan jedhanii ittuma deddeebisu. Asis fideen kadhachiisee fi nabaasanii fiiru tubboodha. Tubbo. Na operaasyoonii yoo goone kaleenshi daa'ima waan taateef jalaa tabalashaa amma waggaa 7tti gin deddeebi'uu qabdi. Hanga waggaa 7tti deddeebitee waggaa 7 booda operaasyoonii goonadha. Na kana yoo danda'ame carraasitti yaalamuu dhiisuu dandeessinaan jedhanii naneessatti yoo danda'ame ala deemtee humna qabaatteedha jedhanii hospitaala mootummaa hospitaala 12 seente baatee jechaadha. Isaa booda taklamaanuutiitti na ergani. Taklamaanuutiin immoo ammuma 60 qulqulluutu malee sinas tanagganu naan jedha. 60? Achuma birrii harka koorraa qabu 34 kaffale guyyaa 3tti immoo bonna baasan. Yoo si danda'a. 34 kaffaltee guyyaa 3tti baasan. Tiraanspoortii malee saadha. Ofiishiitti 8,000 na gargaarte dubartittiin sun jecha Paawuloos Dooktor Astamarii tokko ishee. Amma danda'ame ta'e sibiraan dhaabadha. Kadhataanis ta'ee amma qimii kootti sibiraan dhaabadha. Nama si gargaaruu danda'us immoo yoo danda'ame siifan barbaadan hanji. Shiroo meedaatti darbite kwaayitisa jedhan warra alaatti darbite jechuun haxintii ishii ilaallaan haxintiin ishii nagaadha. Garuu kan miidhame kalee ishiiti. Fincaa'uu dandeessu. Asumatti nagalfame eeggamte akka. Akkasii nagaa. Lukaan immoo amma waggaa fi ji'a 10tti. Kun gidduu mucaa sanaan ture. Lukaan isin deemtu turte? Takkuma socho'u turte akka mucaa duraa sana turte. Akka mucaa ishee duraa kana ta'eef. Lukki yoon alqabe akka torrarraati. Mataa shooliin qabu agartaniitu yondoo argitaniitu yeroo sana waggaa 2 ji'a 10 turte. Yeroo kana dheessan. Nama bukkees taa'u akkan saalfadhu fooliin ishee adda xiraa yoo daqqites yoo maal jettes bakka yoo as yoo hafuuras namatti baafatu adda bakka nan jeqa maaliif maaf akkatti fooliin ishee namatti baanaan jedhu ijoolleen yoon charchitaa darbeen duuba dakaa taa'an nama bukkee taa'uu saalfadheen jechaadha. Inna tuubbichi keessa yeroo ishiin anni ishee tukkusaafii godhu hin xiraa bakka gommaa xirootti namni istee fincaan ofitti fincooftee faamee ilaaliin naannaan jedhan jiru ture. Baay'een saalfadha ture nama bukkee taa'u jechaadha. Inna waaqayyoos immoo na gargaaree fayyiteetti. Amma deemte miilaan? Miilaan immoo deemte amma immoo barumsa galteetti. Haleluuyaa. Fatumi.
gaafa guyyaa 24 dhufte operaasyoonii taatanan jedhani waan Harka kee. garaa koo keessa na gaggaragala na waraana innaa qorra na kotteessa yeroon amma charchitti garuu niqatii namatti fakkaata an garuu danda'e jan abaniif hin taa'e namni ka'ee Yeroonni kee kadhate. innaa harka kooma guyyaa sadii wanti na rukute sin jiru wanti na waraana sin jiru ginnaa goga Yoomii kaaseeti kun. torbee lama qabee Darbeera. akkatti na goga gadiin diriirsoo innaa aduun natti beemuu mata annaa koo keessa na yaa namachiisa. Garaa koo keessa ammoo akka daa'ima na gaggaragala yeroo nani rafu na hudha waan ta'eef godhee nama na hudha nabseen fakkaatti na rabbata. Amma surkubaara kun. Amma surkubaara. By Jesus. You are. In Jesus. Oldems. Garaan ko inna waraana ammayyuu. Soranan maqaa Yesuusiin kan waraanu kun dhaabateera. Yesuus simii kamteetta. Nagaan siif ta'eera. Ilaala. Injiru. Bicha obboleettii tokko turte maaloo kana dhufnaa jedhe. Innaan nan kadhadhe. Dhugaanuma sitti mudhaaf hin fayyiti jedheen kadhanneef. Sababiin isaa baattee jirti mucaa xiqqoodha tuubboon itti jira akkuma isheen amma jette fooliin ishee baay'ee foolii addaa qaba yeroo tuubboon sun socho'u natti fakkaata kan foolii fidu isa booda ati dhanna ishee kanatti sima waan xiyyaa'u tureera yeroo sana dhanna ishee kana laalisi haleluuyaa waggaaf wayin taanee marga kadhanne waggaadhaaf yoo kana yommuu dhalattee guyyaa sadiitti kan qabe warra kotti hundee tureyyuudha. Torban lamaanii jimaata dhufu kan jiranidha. Nanachi abbaa manaa koo waamee na fudhachitti kadhachiisuuf malee hin ta'u jedhee tolcheef jedhu. Achitti marfee lama waraananii rukkiin kennanii fi homaa dhiisuu didee funyaan ishii cufa deebisee afaan ishiis immoo cufameeti wantini jechuu hin dandeessu. Harma koo gizee barsiisa qaqqabaluu hin dandeessu. Deebisee akka jirutti. Achumaan gaafa macarrashaarra maatiin koo yommuu haati koo yommuu ishiin kaffa'amtu gaafa lammaffoo sana isaan deebii jedhee nan deebi'a warra kootti jedheen gizeen mana yaalaa fidu mana yaalaa oloon komii jechuudha. Yeroon fiduuti hararii biraatu hoqqiste yeroon yeroon shorobbii sana kennuuf. Achumaan abdii kutee bakka kanaan booda hin deebi'uuti. Jala darbuun qabu gaafa roobii yommuu kadhachiise fayyuu qabdidha miti qoyin fayyiti jedheen abdii kutee. Yommuu ta'e dhufu dandee dugda kootiin warraaquu hin danda'u. Jalqabattis immoo erga ishiin guyyaa sadiitti qabamte booda guyyaa tokko ciiseen beeku daa'imti koos immoo ciisteetiin beektu. Akkasumaan gara shaasisaa hin boossi anis qabadheen taa'ee bu'aa bulu. Isaan waa'ee amantii kanaan beekan isaan maatiin koo turte hundi isaanii jechuudha. Yommuu kana deeman amanan isaan maal jette kamitti dhageenyeef jechuu danda'u. Ani keessi koo akka maal ramtu beeka akka ishiin fayyitu beeka. Achiiniti haati koo surumayyuu ofii kuttee Kian galuu qaba bakka galeechitti kadhachiisuun qaba jedheen abdii kutee yommuu dhufu guyyaa lammaffoo sana nan dhufu lammaffoo mana kiyya buluun nadhabe dandee taa'ee buluun nadhabe akkuma jalqabaatti akkasuma godhaa qabadheen taa'aa bule qabadhee taa'aa buleen gaafa roobii sana bulettiin abbaa manaa kootii jirti ishii jennee nama sadi taanee ifne dandee deemuu danda'u guddaa kootii jechuudha takkaa ciiseen beeku. Kazaan yoo waaqayyo boqonnaa naaf kennuu qabda dhala koofis boqonnaa kennuu qabda jedheen abdii kutee dhufeesitti. Guyyaa saniitii jammaree simbiraa as naffidee hin fayyiti bakka irraa booda jettaniiti jeetana gidduu jirtanii. Kazaan gaafa sana galee gizee ilaaluu hin rafti isheen duraan rafuu hin dandeessu. Harma hote. Harma yeroo suma hote. Angara shaasisus yommuudhuma sana irraa dhaabbate. Yommuudhuma sana dhaabbatee ana hirrinni nan qabu ture duraan. Akka ishiin fayyite beekeen gaafa sanarraa jammaree riba quufuun nadhabe jechuudha. Dhalli kooti riba quufuun